tokko fuulduraan tokkommoo duubaan na waliin ciisu. Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 10tti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10 ergan gahee booddee garuu maatiin koo maallaqa ittiin kolleejjii na barsiisan waanta dhabaniitiif gara magaalaatti mana namaa galeen hojjechuun jalqabe. Kaayyoon koo magaala galeen kolleejjii of barsiisuu ture. Haa ta'uutii garuu namoonni magaalaa hojii na hojjechiifatan galgala isan baradhuudhaaf kolleejjii na barsiisuuf fedhii hin godhanne. Turtii waggaa tokko keessatti hanga mana 4tti miindaa yookiin immoo maallaqa hin barbaadu. Sagantaa galgalaatiin barnootuma gosa tokko na barsiisaatii kan ani fedhu jireenyi koo kanaan akka nafneef barnoota baradhee xumuruudhaa jedhee yeroon kadhadhuuni eeyyamamoo naaf hin taane. Maallaqni barbaachisaa akka ta'e ana mitii mucaan waggaa tokkollee sirriitti ni beekti. Haa ta'uutii garuu maallaqni sa'aatii isaa eeggatee hin dhufne jireenya namaa akka inni balleessuu danda'u maatiin koo ganamaatii kaasanii nattaasa'aa turanii. Ijoollee dubartootaafillee haga kanaatti miti. Haa ta'uutii garuu ilmi dhiiraa sa'aatii malee maallaqa argachuu yoo bare nama isa hogganu yookiin immoo to'atu kan sodaatu hin qabu taanaan namni kun yeroo gabaabaa keessatti garan taane yookiin immoo daandiin taane qabachuu danda'a. Maallaqni fuula jireenyaa kana dura hin yaalamne hedduu nama yaalchisuu ni dandeessi. Jarriin bira gale maallaqaan yoo ta'e malee sin hojjechiifnu jedhanii na didanii. Yeroo sanatti magaaluma sana kan jiraatu biyyaatii kan wal qabannee waliin dhufne jaalalleerree nan qaban ture. Jaalalleen koos bor haala mijeeffadheen waliin jiraanna naan jechuun haala kanaan mana namaatti hin haftu jedhee halkanii guyyaa hojii tokko gara hojii tokkootti ce'aa, hojii tokkorraa immoo gara hojii biraatti darbaa jireenya mataasaaf qabu fooyyeessee anaan ofitti fudhachuudhaaf yaalii guddaa gaggeessaa ture. Haa ta'uutii garuu lamaan keenyaafuu magaalli dhufne magaala ormaa fira yookiin immoo aantee biratti boqonnu kan hin qabne waan na ta'eef baay'ee natti ulfaate. Jaalalleen koo hojjetee maallaqa gaarii yeroo argatu fidee anaaf kennaam. Hodhumee wanta siinsi barbaachisu itti fayyadamii jechuun anaaf kennaam. Anis dhugumatti hojjettuu manaan fakkaadhu. Baay'een of qaba. Yeroon manaa gadi bahee kamittiyyuu qulqullaa'een ija dhiirotaa keessatti akkan galutti of bareecheen manaa gadi bahaa. Warreen ani hojjedhuu fi dubartoota anaan hangafanillee ni qabu. Kunoo ishee hojjettuu isiniin gadiillee hin ilaaltanii akkatti of qabdee dhidhiqattee baatu yoo isin akkana of bareechuu baattan dhiirrillee garagalee isinin ilaaluu carraa itti heerumuu miti manatti hafuu guddaa qabdu jedhanii anaan ilaalanii ijoollee isaanii doorsisu. Ijoollee isaanii heeruma dhabanii waggaa 32 kan gahanii maatiidhaan mana nuuf gadhiisaa jechuu qofatu kan isaan fedha. Jaalallee ni qabatu hangan isaan bira turettillee waa hedduu ni haasa'u. Inni kun hin nafuudha jedhanii abdii godhatu. Haa ta'uutii garuu hariiroon isaanii torbee 3 yookiin immoo baatii tokkorra hin darbu. Kanaan mannin arfaffaa irratti seenee keessumaa immoo manatti dubartiin heerumuun qaaliitti ta'edha. Bifa qabu haa ta'uutii garuu ofis hin qabanii dhiira karaa 9 filu. Namni har'a namarratti murteesse bor immoo isumarratti murtaa'a mitiire. Anis jiruu fi jireenya isaanii waantan arguuf otoon filadhuu akka kun na hin mudanneef waa'ee jaalallee koo isaanitti yeroon himu rakkataa akkasiifoo bakkan kenninu jenneef malee galgala kana heerumnee buluu dandeenya naan jedhu. Sanarratti dabalataan umrii kanatti heerumtee jireenyi ati jalqabdu maal sittaa ta'uu fi ati bar laayifii kan jedhamu hin argine dhiiras isa malee hin beektu naan jechuun anaan gorsu. Dubbiin namaa rakkoodhaatii jaalallee biyyaatii jalqabnee waliin turre yoo xiqqaate waggaa 4 oliin isan beeku. Kabaja durbummaa koolleen kenneefiiti jechaan yookiin immoo gochaan otoo hin taane keessa kootti itti jijjiiramuun jalqabe. Tarii wanti ijoolleen kun
jedhan walakkaansaa dhugaadhaa ilaataa jedheen ofiin sodaadhaam. Wanta nama ajaa'ibu haga har'aattillee dubartoonni mana kanaa 4 gaa'ila hin dhaabanneem. Tokko manatti deesseetti. Hanga ammaatti isaaniin sirriitti nan beekaam. Maarree na barsiisuullee waan na didaniitiif eega hojjechuun koonollee hojii biraa hojjechuun qaba jedheen jaalallee kiyyaatiin naaf barbaadin jedheem. Innis naaf barbaadee hojii kaaffee keessaa keessummeessuun ogummaa addaa akka hin qabnee fi maamila qofa tooftaa ittiin harkisan maamilatti nyaara guduunfuu dhiisuu haasa'anii kolfanii ajajamuu wanta ajajan immoo dafanii dhiyeessuu maallaqa fuudhuu kanuma yeroo inni naan jedhu tole nan hojjedha uffata kanaaf bitu naaf bitin jedheeni. Uffanni kiyya uffatuma baadiyyaa waan na tureef jechuudha. Jaalalleen koo isaaf yaadda'in hundumti isaaniiyyuu yuunifoormii kan kaaffee mataa isaanii ni qabu naan jedhe. Anis yeroo sanarraatii kaasee hojii kana hojjechuun jalqabe. Baay'ee sin turre naaf argame kaaffee tokko keessatti dubartoota 4 keessummeessituudhaan hojjetanii fi gara dhiira 2 dubartoota 4 gara biraa immoo keessummeessituun alaa hojjetanii ta'een hojjechuu eegalle. Waliigalaan kaaffeen kun nama 10 qacaratee of jalatti qabaam. Bakka ija ta'ettis waan banameetiif ajab yaa gabaasaa kana jedheen isinitti dubbachuu hin danda'u. Kaayyoon dubartoota hedduu kaaffee irratti qacaramanii hojjetanii dhiira barbaaduudha. Duuba hojii kanaa dhiira maallaqa kennuu fi harkisaa hiixatu barbaachuunis hojii gara biraadha. Kun immoo beekamee yookiin immoo itti yaadameeti akka kana yaannuuf nu taasisa otoo hin taane haaluma hojii sanaa fi namoota achi dhufan biratti bakkallee akka nuti qabnu yeroo nutti dhagahamu jireenya keessa jirru ni jibbina. Kaaffee kana galeen baatii 3 booddee jaalallee kiyyaatiin achumatti jedheen ofirraatiin kutee. Otoonni natti boo'uu na kadhatu erga kana mana kana galtee maal argatee maaltu sii roobee hamma inni naan jedhu miindaan argadhurra tiippiin guyyaa guyyaatiin ijoolleen dhiiraa mana kana keessatti naaf kennan miindaa kiyya ni caalaa. Sanarratti baasii gara biraa tokkollee hin qabnu. Guyyaa guutuu hojjenna namni danda'e marsaa 3 saayyuu hojjechuu ni danda'a. Ani garuu akkanatti hin ulfaanneef marsaa 2 hojjedha miindaa 2 argadha. Sanarratti immoo tiippiin kiyya guyyaa 2-3 miindaan koo marsaa 2 ni caalaa. Anis maamila akka ajaa'ibaatti hin qabadha. Maarreegaa kana keessatti namoota gosa garaagaraatu na qunnama. Namoota hundumaa na qunnamani keessaa hiriyoonni dargaggoonni 2 haala addaatiin baay'ee natti dhiyaachuu qofa otoo hin taane ganamaa fi galgala gara kaaffee kanaa dhufuun ijji kiyya akka isaanirra ta'u na taasisuu eegalanii maallaqa wanta fayyadamaniif kanfalanii deebbii narraa hin fudhatanii. Deebbiin immoo yoo akka tasaa xiqqoo ta'e qarshii 50 yookiin immoo 100 irra kaa'u. Kanaan suuta ofitti na harkisa. Ijoollee kana lamaan keessaa eenyutu akkana jaallate eenyu akkan jaalladhe anaafuu bitaa hanganaaf galutti akka obbolaa lakkuu hojjaan isaanii wal qixxee ta'ee wal biraallee waan hin deemneef lamaan isaaniif lapheen koo cabee lamaan isaaniitu na haasofsiisa lamaan isaaniitu na kufalchiisa. Haasoon tokko isaanii waliin dhahu. Maarreegaa baay'een jaalladhe. Kaaffee kana keessatti mukaa'eera yoon ta'e isaan lamaan dhufanii jennaan mukaa'uun koo narraa badee kolfa guutuun ta'a. Kanani ijoollee kana waliin wal baremmoo reefuma qacarameen guyyaa 15 yeroo hin qabne keessatti kaaffeen kun lafa jalaa fi gamoo abbaa darbii tokkotti tajaajila ni kenna. Yeroo hedduu ijoolleen kun lamaan bakka dhani keessummeessu gamoorra dhufanii taa'u. Kaaffeen amala mataa isaanii qaba mitire. Sa'aatiin gabaa ni jira. Sa'aatii gabaan hagas maratti hin jirre immoo ni qaba. Ijoolleen kun beekanii anaan argachuuf jecha sa'aatii gabaan hedduun hin jirretti dhufanii fayyadamu. Yeroo kana ani ija manaajara keenyaa ilaalladheen deemeen isaan bira taa'een haasa'a. Otuman keessummeessu jechuudha. Yeroo kanatti guyyaa tokko atoo asumatti nu ajjeestee maal ta'a? Mana keenya guyyaa tokko dhuftee bultee yookiin immoo ooltee jedhanii na gaafatanii. Anis
yeroon boqonnaan koo baay'ee xiqqoodha haa ta'uutii garuu galgala nan danda'a jaalallee kiyyan sodaadha maleen jedheeni jaalallee koorraa dhibbaaf dhibbatti addan baaneen ture yeroo kana isaanis nuti jaalallee keetiin maalitti beeknaa kan nuti barbaannu siitiinidha icciitii kee namni dabarsee kennu hin jiru yoomammoo maal ta'edha jaalalleen kee nuutiin kan caalee jechuun na amansiisanii anis tole jedheen guyyaa akkanaa dhufeen mana keessan dhufeen isiniif sirreessan jedheeni lamaan isaanii mana tokko kireeffatanii galu manni isaanii kondominiyeemiidha keessi isaas baay'ee bareedaa meeshaa guuttatanii qabu lamaan isaaniiyyuu hojjettoota mootummaa fi maddeetti immoo digirii lammaffaa dargaggootaa barachaa jiranidha. Bakki hojii isaaniis biyyi dhalootaa isaaniis lamaan isaaniiyyuu tokkodha. Kanaan isaan keessaa eenyu akkana jaallatuu fi akkana barbaadu hariiroo baatii sadiin bira turellee hanga bitaa natti galutti deemeen biran bulee. Haa ta'uutii garuu dubbii addaa ture hin sodaati naan jedhani. Nuti fedhii kee malee wanta si goonu hin qabnu anaan jedhani. Anis tole jedheen isaaniin hin amanee guyyaa jalqaba haasa'aa na qirqiraa gidduu isaaniin bulee homaa tokkoyyuu nan goone dubartiin nama akkanaa hariiroo maafuu ni feeti mitiire isin keessaa eenyutu na fuudhaa lamaan keessaniinuu qixxeen jaalladhaa yeroon jedhuuni lamaanuu ana naan jedhu sirees ta'eenillee yeroon isaan gaafadhu anis dhugaatti sin jaalladha anis dhugaatti sin jaalladha lamaan isaanii naan jedhu anis lamaan isaaniin jaalladha mitiire haasoodhaaf tole yoos immoo lamaan keessanitti heerumaa otoo waliin caalchisiin natti fayyadamtuu jedheen itti qoosa ture namni dubbiima afaansaa nyaata mitiire guyyaa gara biraas akkanuma bira buluu ittaanee bira buluu nan eegalee fuullii fi hiikkaan jireenya koo kan jijjiirame bakka kanattidha guyyaa tokko yeroon deemeen isaan bira buluuf jedhu inni tokko hojiin qaba waan nan ta'eef manan dhufuu waliin haasa'aa yoon dafeen xumure nan deebi'aa jedhee nu biraatii sokkee yeroo kanatti tokko isaanii qofaa waliin hin bule yeroon waliin bulu akka yeroo kaanii ta'uu didee isa kana waliin wal qunnamtii saalaa raawwanne amma gaa hariiroon kiyya gara tokkootti kan dhufu fakkaatee ture guyyaa sadii booddee immoo akkanuma na waamanii yeroon deemeen bira buluuf jedhu inni kana dura ana waliin bule har'a hin dandeenye hojiin natti baay'ateera isin waliin taphadhaa bakka hojiin bulaa jechuun mana nuuf dhiisee deeme yeroo kanatti immoo riyaasaa waliin hin buleem anumtuu maal keessan gale jedheen hangan of gaafadhuti hariiroo nani keessa gale bitaa natti ta'ee nama biyya keenyaa ta'ee hariiroo dhiira waliin eegalee waa'ee heerumaa malee waa biraatti dabarsee sammuusaa kan kennu hin jiru anis anoo dogongoreen lamaan isaanii waliin ciisee amma dhuguma eenyutu lamaan isaanii keessaa na fuudha jedheen dhiphina natti ta'ee guyyaa biraa akkanuma sababa uumanii wal biraa deemuun dabareedhaan na waliin buluutti fufanii guyyaa tokko garuu ofii kiyya ani isa isin adda baatanii anaaf jettanii mana dhiistaniin barbaadu gidduu keessan na godhadhaatii gidduu keessan hin bulaa icciitii walii kan hin beekne hin qabnu jedheen yeroon isaanitti himu hiriyoonni kun lamaan tole jedhanii anaan gidduu na godhatanii inni tokko fuulduraan inni tokko immoo duubaan waliin ciisuun eegalee haa ta'uutii garuu yeroo kanatti ture wanta narraatii hin eegamne jireenya koo keessatti kana ni raawwadhe suuta lamaan isaanii gidduutti miira keessa galeen inni tokko fuulduraan karaa uumaan eeyyame inni tokko immoo duubaan karaa uumaan hin eeyyamne qaama isaanii qaama koo keessa seensisanii na dhukkuba ture miira keessa waanan tureef addaan kutuu hin barbaanne jireenya kana sadi taane eegallee kana qofaa miti halkan qixxee fiilmii saal qunnamtii gosa garaa banuun bifa sanaan sadi taane shaakaluu eegallee jireenyi kanaan ani jalqabe ijoollee kana waliin waggaa 2 guutuu itti fufee waggaa 2 bifa kanaan isaan biratti hin dabarsee bor yeroon gaa'ilan dhaabbadhu akkamiin ta'a hangana jedhutti lamaan isaanii yoo ta'e malee qofaa isaaniitti isaanumaaf iyyuu tole jechuun didee dhumarratti isaanis na dadhabanii umriinis ni jiraatii gaa'ila mataa isaaniitti dabareedhaan al takkaatti seenanii ana waliinis walirraa fagaannee jaalalleen koo waggoota dheeraadhaaf waliin hin ture hanganani sana hundumaa ta'utti gaa'ila dhaabbatee daa'imallee godhatee jireenya gaarii anaaf yaadaa ture dubartii gara biraaf kennee jiraachuu jalqabeera silaa amma haalli dubbii koos haalli jireenya koos
filannoon koos jijjiirameera. Ijoollee dhiiraa hedduu isaanii nan tuffadha. Maal qabdu? Maal dandeessi? Kun maal namaaf gootu? Ofiifuu nyaatteen bultu. Ofiif du'uu fi gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessiti. Fi kanneen kana fakkaatan ilma dhiiraa irratti maxxansuun eegaleem. Kanaan otuman jedhu kaaffee makana keessa toon hojjedhu dargaggoon tokko siitiin si fuudhe malee jechuun na rakkisu eegaleem. Anis tole jedheen gaa'ela waliin dhaabbadheem. Haa ta'uutii garuu baatii lama waliin tureen ammasiin waan meeqa si barsiiseen danda'a. Hamma dhiiraa humna hin qabduu jedheen mana isaa dhiiseen baheem. Fedhiin kiyya sammuutti na baha. Fedhii sana garuu kan garaa naaf guutu ijoollee dhiiraa kana lamaaniin alatti hin arganneem. Walii galaan waggaa 4 ergan hojjedhee booda maallaqa hin qabullee walitti qabadheen gara biyyaa maatii koo biratti deemeem. Maatii koo bira baatii tokko baatii lama ergan jiraadhee booda maalsaa deebitee deemtaa? Asuma magaalaan dhiyoo jiru hojii mata'e banadhuutii hojjedhu jiraadhuu jedhanii na gaafataniim. Anis tole kanaan booddee ija keessanirraa hin fagaadhu jedheen magaala dhiyoo sana jiraachuun jalqabeem. Akkan magaala biraa tureeru namni hedduun na beekus hin turreem. Yeroo kanatti maal jedheen magaala kanatti gaa'ela yoon dhaabbadhe gaariidha. Durbummaan qaba jedheen. Durbummaan qaba jedheen cidha ajaa'ibaatti nama sooressa ta'etti hin heerumeem. Mucaan kun bareedduudha. Saffisa ni qabdi. Nama jiraachisti jedhee abbaan manaan koo lammaffaa na fuudhee. Durba ta'uu dhiisuu koo homaan irratti hin barreem. Akka dubartiin ilma dhiiraa goyyomsuu dandeessututti goyyomseen bira darbeem. Haa ta'uutii garuu sireerratti yeroo wal fudhannu yeroo hundaa wal dhabna. Kun immoo umuriin isaallee xiqqoo jabaadha. Hariiroo gara biraas uumee ni beeka. Gonkumaa akka inni nan dandeenye yeroon isatti himu baatii 8 mana isaa keessa na jiraachisee siin nama miti harreenuu siin quubsitu naan jedhee mana isaatii na baaseem. Hojii mataa koo waan hin qabuuf bakka guddaatti hin kennineem. Hinumaa maaliif adda baate sarraatii yeroo isaan naan jedhan qaamni isaa rakkoo qaba jedheen maqaa nama guddaan balleesseem. Gaa'ela sadaffaas achuma magaala sanatti hin dhaabbadheem. Haa ta'uutii garuu innillee naaf hin milkoofneem. Si'a sadaffaa kanarratti immoo dahuullee barbaadeen haa ta'uutii garuu daa'imni naaf uumamuu hin dandeenyeem. Gaa'ela 4 walii galaan dhaabbadheen ergan diigee boodee maal ta'eenidha. Namnoo gaa'eluma jalqabaa qabate waliin jiraataa. Anaan maaltu na tuqee jedhee yeroo yaadu hariiroon ani bareeru ijoollee kana waliin jechuudha hamaa akkan ta'e. Isaan gaa'ela dhaabbatanii utuu jiraatanii ani garuu gaa'ela dhaabbachuu akka hin dandeenye naaf galeem. Kanaanis biyya kanatti soon hojjedhe. Kanaan booddee jijjiiramuu hin danda'u jedheen meeshaawwan hojii kiyyaa akka jirtutti ishee gurgureen maatii kiyyaaf kenneen maatii kiyyaatiin gara biyya hambaan deema jedheen utuu isaan na didanii maal kunoo nuuf gooteettaa kanaa ol homaan barbaannu gaa'ela dhaabbadhuutii jireenya jiraadhu akka obbolaa kee yeroo naan jedhan gaa'ellis naaf hin taane jedheen dideen biyya hambaa dhaqee. Namni takkaa bade deebi'uun itti ulfaata mitiire. Biyya hambaa naannoo baatii 9 akkuma hojjedheen eebuun dhiiraa funyoona qabachiisuu gaheem. Bahu galuu sammuu koo keessa sana malee hin jiru. Hojiis akkatti hojjedhu hin dhabeem. Dhumarratti toora sooshaal miidiyaa toon ilaalu dubartiin Tigist yookiin immoo Tiijii jedhamtu haala ittiin dubartiin magaalaa abbaa manaa malee meeshaa saalqunnamtii bitattee ittiin of jiraachistu keessumaa immoo warri biyya hambaa keessa jiran laayivii feesbuukii fi yuutiyuubiitiin otoo barsiistu gareedhaan otoo ishee arrabsanii otoo isaan dhagahanii laayivii sana keessa seeneen argeem. Namni waan gaarii toora sooshaal miidiyaa irraatii barata mitiire. Ani immoo kanan argadheem. Wanti kun maalidha jedheen barbaaduun eegaleem. Ana qofaa miti asuma biyya Arabaa keessa akkuma koo kan hojjettu ni jirti. Isheen akka koo sa'aatii 24 mana keessan oltu hojjettee gara mana isheetti deebiti. Meeshaa kana toora intarneetii irraatii argeen maaloo bakka inni jiruuti naaf bitii jedheen gaafadheeniim. Akka tasaa ta'ee yeroo tokko ergamuudhaaf manaa nan ba'a. Mucayyoon kun toora onlaayiniitiin bittee saanduqa poostaatti ergamee fi fiddee naa kennite. Anis mana maadaamii kiyyaatti fudhee galeen yeroon rafuuf jedhu ifaa dhaamseen tarii maadaamiin kiyya kaameraan hin beekne narrallee keesseetti yoo ta'e jedheen halkan fayyadamuun eegaleem. Dhiirri kan na dadhabe karaa fuulduraa otoo hin taane karaa duubaadha. Anis meeshaa kana hamma dhumaatti qaama koo keessatti seensiseen hanga miirri kiyya dhumutti itti fayyadamuun eegaleem. Tole ammoo homaa rakkoon qabu ittiin fayyadameem. Oolee bulee gara hirribaatti deemnaan
dhiira dagadhee meeshaan kun ilma dhiiraanaaf caale. Egaa jireenyi koo tasgabbaa'ee jedheen biyya hambaa kana meeshaa kana naannoo baatii 4 ergan fayyadamee booda sagaraa kiyyaa fi funcaan kiyya amma natti dhufu eegala. Baay'ee xiqqoodha, haa ta'uutii garuu sa'aatii tokko keessatti si'a 3 si'a 4 hamma maadaamiin kiyya rakkoo qabdamoo naan jettutti gara mana fincaaniitti fiiguun eegalee. Jireenyi kiyyas mana fincaanii hojii kana qofaa yeroo ta'u itti aanee immoo saffisni isaa dabalaa yeroo dhufu maadaamiin kiyya mana yaalaa singeessa malee jettee na gaafatti. Yeroo kanaanis tole nan ilaalama yeroon jedhu dirqiidhaan karaa teessuma kee ijoollummaa keetti gudeedamteettamoo kan nutti argisiisu waan kanadhaa jedhanii na gaafatanii. Anis eeyyeen gudeedameen beekaa yeroon jedhuuni mallattoo sanaadhaa. Yeroo mana fincaanii deemtu humnaa ol ittantee qaama kee keessaa sagaraan baasiinii madaan qaama kee irra jiru haga ammaatti hin qorree bakki sun keessa qaamaa waan ta'eef yeroo sagaraan itti bu'e kamittiyyuu dhiiguu ni danda'a. Yeroo dhiige deebi'ii koottu naan jedhanii qoricha naaf kennanii. Kana jechuun meeshaa kana dhaabi jechuudha mitiire. Ani immoo haraada addaan waan keessan jiru otoo mallattoon dhukkubaa kun narra jiru meeshaa kana fayyadamuu ittiin fufee naannoo baatii 8 yeroo guutummaa guutuutti sagaraa kiyya to'achuun dadhabee gara fiitasiitti na jalaa jiirame. Doktoroonni maaliif saalqunnamtii karaa teessuma keetiin gootaa kanatti jiraattu mana maadaamiidha. Eenyunni mana kana keessatti bifa kanaatiin si dirqisiisu jedhanii yeroo na gaafatanii lakkisaan hin godhu jedheen isaan morme. Haa ta'uutii garuu waan kana maadaamii kiyyatti simanii maadaamiin kiyya mana koo keessa seentee meeshaa sana argite iyyaa gadi baatee sheexanatu mana koo keessa jira jettee battaluma mana isheetii na baastee gara Itoophiyaatti hin dhufe. Maatii koo biras hin deemne maallaqan horadhe walitti qabadheen mana yaalaatti deddeebi'ee gadameessi kee dhala qabachuu hin danda'u naan jedhanii lammata gochaa akkanaatti deebi'ee jennaan carraan deebi'ee fayyuu koo baay'ee xiqqoodha naan jedhanii naaf wayyee baay'ee naaf hir'atee amma tasgabbaa'een gaabbii kaleessaa keessa jiraachaan jira. Akkanatti yeroon ilaalan garuu dumbushbushee waan gaarii dabarsiteen fakkaata. Heerumuu miti ilma dhiiraa ofitti gutuu hin danda'u. As hospitaala Leenca Gurraachaatti gudeedameenidha jedheen operaasyoonii baay'ee ulfaataa ta'e naaf gaggeessanii sanaanis doktoroonni kun milkaa'anii asuma magaalaa Finfinnee keessa jiraachaan jira. Guutummaa guutuutti garuu dhibeen kun nan dhiisne keessumaa halkan na darbuu ni danda'a. Kanaaf tasgabbiidhaan akka ijoollee daa'imaa peestaalii of biraa of jala kaa'uun qaama kiyyattillee peestaalii yookiin immoo laastikii maruun darbeen hin ciisaa. Kana rabbi guddaan isinitti hin ergin. Kana toon qabuun ilma dhiiraa bira deemaare akkanatti iyyuu dubartiin foolii godhannaan dhiirri maqaan toluuf wanti hin kaleessan akka salphaatti qoosaa jedhee jalqabe kunoo jireenya koo balleessin isiniin jedha. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Man bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan illee waan irraa barattan waan isinitti dhagahame yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessinis waliin kanan ture ani gammachiista shoomedha. Seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.